sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Adoolessa 28 bara 2016 harka fuula akkam jirtu kabajamoo jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Kun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Akkuma barame dursa oduu isin dhageessisna. Itti aansuudhaan qophii addaa kan barruu barreessaa irraa arganne kutaa lammaffaasaa jaal-irbuu sabaatiin isiniif dhiyaata. Wallee warraaqsaa qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessuun kan isin waliin turan Aslii Oromooti. Amma hangafoota oduu isin dhageessisna. Reebichaa fi dha'ichi jilmaa uummata Oromoo godina Wallaggaa waamaa irratti haalaan rakkisee jira. Baqqalaa Garbaa fi hidhamtoonni siyaasaa biroon mana hidhaa Qiliinxootti argaman diddaa nyaata lagachuu itti fufanii jiru. Fincilli xumura gabrummaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti itti fufee jira. Babal'ina oduu kanaa jaallee jiituu gadaa. Reebichaaf dha'ichi jumlaa uummata godina Wallaggaa waamaa irratti haalaan rakkisee jira. Adoolessa 26 bara 2016 gocha shororkeessitoota wayyaanee kan aarsee bobeessee uummati godina Wallaggaa ona waamaa hagaloo magaalaa Qassoo tarkaanfii humnoonni gita bittaa uummata nagaa irratti fudhataa ture addatti bara darbee namoota 21 bulchiinsa gandaatti halkan reebaa qaama isaanii bultii 14 gidduutti luqqisanii abbootii alangaa aanaaf godinaatti himatan illee humaa formaata osoo hin kennin kan turan yoo ta'u keessattuu roobii darbee uummata duratti saanjaa qawwee ol fuudhanii dhahuuf yoo jedhan uummanni tarkaanfii barsiisoo poolisa Taammiruuf Gulummaa irratti fudhateen Taammiruurraa ilkaan kan cabsan yoo ta'u jaleen wayyaanotaa haaloo kana ba'uuf uummata nagaa nama 41 qabanii mana hiraarsaa aanaa moxeetti hidhanii gidiraa guddaa irraan gahaa jiru. Namoonni kunneen muraasni isaanii Addunyaa Tasammaa hojii humnaan kan bulu Misgaanuu Yaadasaa qotisaan bulaa, Misgaanuu Caalii qotisaan bulaa, Wadaa Jooliiqaa qotisaan bulaa, Obsaa Abbaaddoosaa qotisaan bulaa, Dargaggoo Guddinaa Tasfaayee, Dargaggoo Waaqumaa Guuttataa, Dargaggoo Waaqennee Tamasgeen yoo ta'an guyyaa kaleessaa namoota 5 Qassoorraa qabanii kan itti dabalan yoo ta'u walumaa gala namoota 46 irratti gocha hammeenyaa fudhachaa jiraachuu odeessi qeerroo ifa taasisa. Oduu biraan Baqqalaa Garbaa fi hidhamtoonni siyaasaa biroo mana hidhaa Qiliinxootti argaman miidhaa isaan irra gahu mormuudhaan diddaa nyaata lagachuu erga eegalanii har'a guyyaa salgaffaati. Bulchiinsi mana hidhaa gaaffii mirga isaan kaasaniif deebii kennuun haafuu ogeeyyiin fayyaatu seenanii haala fayyaa isaanii akka hordofan hin taasisne. Inumaatuu maatiin hidhamtootaa fi abukaatoon isaaniituu seenanii akka hin agarre ugguree jira. Mootummaan Itoophiyaa gaaffii mirgaa hidhamtoonni kun kaasan saffisaan deebisee diddaa nyaata lagachuu kana akka dhaabsisu irra deebinee gaafanna. Kun ta'uu baannaan lubbuu hoogganootaa fi qabsaa'ota Oromoo kana dandamachiisuuf manneen hidhaa Oromiyaa keessatti argaman kamuu irratti tarkaanfiin mormii adda addaa ni fudhatama. Uummanni Oromoo dargaggoo fi sabboontonni hundi hooggantoota kanaaf dirmachuuf of qopheessa. Haala manneen hidhaa naannawaa keessan jiranii sirriitti qoradha. Tarkaanfii mormii irratti fudhatamuu malu karaa keessanii waliif ibsina jechuun qeerroon biyya keessaa fi alaa hadheeffattee dhaadachaa dhaamsa saasa xumuraa waliif dabarsuun beekame. Gama biraan fincilli xumura gabrummaa Oromiyaa magaalotaa fi godinaalee hedduutti finiinaa jira. Uummanni Oromoo kutatee ka'ee jira. Akkuma beekamu godinaalee Oromiyaa keessaa fincila xumura gabrummaa itti fufiinsaan godina Harargee fi Arsiitti baatii 5 oliif itti fufanii jiraachuun yeroodhaa yerootti gabaafamaa jira. Uummanni Gujii fi Booranaas fincilli xumura gabrummaa godinaalee kanarraa hirmaachuun mootummaa kanatti xumura gochuu qabna jechuun addatti godina Booranaatti fincilli xumura gabrummaa har'a jabaatee itti fufee jiraatu qeerroon gabaasee jira. Har'a ganamarraa kaasee godina Booranaa aanaa Miyootti fincila xumura gabrummaa uummataan itti fufee. Qonnaan bulaa hedduunis gara fincila xumura gabrummaatti makamuudhaan daandii cufanii jiru. Dhukaasni fincila xumura gabrummaa kana qabbaneessuuf waraanni wayyaanee taasisuu yaalee jira. Dhumarratti godina Harargee lixaa ona hedduutti waraanni wayyaanee mana irra deemuudhaan uummata hiraarsaa jira. Fincila xumura gabrummaatti fufuun wayyaanee hundeen raaseera. Waajjiraaleen OPDO Harargee keessatti tarkaanfii irratti fudhatamaa jira. Amma sa'a kana dhaadannoo godina Booranaarraa dhageessifamaa jiruun haga yoomitti alagaan nu bitaa, alagaan nu bittu, wayyaaneen galuu geessee gibiran kaffalinaa, qabeenya Allaamuddin barbadeessaa, gumaa gootaa hin nyaannu, dhiiga Oromoo gumaa ni baasna jedhuun sagaleen uummata godina Booranaa har'a ganamarraa kaasee dhagahamaa jira.
Godinaalee fakkaatoo biraa Gujiittis fincila xumura gabrummaa har'a qeerroodhaan itti fufee jirus qeerroon godina Gujii gabaasee jira. Oromiyaan bilisoomuu geesseetti. Egaan oduun keenya guyyaa har'aa kana fakkaata ture. Qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii. Waanan godhin beeku ilmoonna jagaatti waliif na dagatte dhanniya warri gaduu kaati maqaa haala jijjiirsiisi. Mootummaa wayyaanii qabsoon gatantarsiifnee kuffisuun salphaadha. Kutaa tokkoffaa barruu kiyya keessatti mallattoolee mootummaa tokko darrachuu fi kufuuf dhiyaachuun isaa mul'isu diigamuu gahuu isaa mirkaneessu isiniif tuttuqee tooftaa yeroo ammaa mootummaa kanatti diiguu dandeenya immoo kutaa lammaffaa keessatti akka isiniif dhiyeessu beellamee turuun kiyya ni yaadatama. Kutaa lammaffaa kunoo akkuman jedhe qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Obsaan na caqasaan affeerraa kooti. Akkuma beekamu qabsoo saba tokkoo kan fiixaan bahinsa gonfachiisuu danda'u amaloota baay'eetu jira. Keessattuu tooftaan yeroo ammaa mootummaa wayyaanee qabsoon gatantarsiifnee kan ittiin diiguuf kuffisuu dandeenyu walitti qaban lama. Isaanis humna hawaasa bal'aa roga tokkoon ijaaruu fi humna waraanaa hidhannoo gama kaaniin walitti qindeessuun qabsoo haftee hin qabne gaggeessuun injifannoo cululuqaa galmeessuun ni danda'ama. Tooftaan kun walitti qaban malee bifa bittinnaa'inaan yookaan adda addaan fiigee kan bu'aa guddaa fi saffisa galmeessisuu danda'u miti. Haa ta'u malee gara qabsoo hidhannootti seenuun dura humna hawaasa bal'aa fi qabsoof dugugguruu dugdaa ta'ee bifa qindoomina qabuun bocanii gara warraaqsa qabsootti naquuf qopheessuun gaariidha. Yeroo ammaa hawaasni keenya sadarkaa gara qabsootti naqu kana ofumaaf irra gahee jira. Haa ta'u malee ammallee waan nu hafetu jira. Mee hundaafuu tokko tokkoon haa ilaallu. Inni jalqabaas humna hawaasa bal'aa qabsoof jabeessuuf cimsuu. Tooftaan kun geengoo bal'aa fi qabsoo kamiifuu dugugguruu dugdaa kan ta'edha. Qabsoon hawaasa guutuu hin hirmaachifne ammoo okkoltuudha. Akkuma beekamu qabsoon uummanni keenya yeroo ammaa gaggeessaa jiru guutuutti hirmaannaa hawaasaa irratti kan hundaa'e ta'us kutaa hawaasa maraa bifa wal fakkaataan kan hirmaachise akka hin taane beekamaadha. Qabsoon harka duwwaa fi bifa bittinnaa'aan hawaasa qofaan godhamaa ture kun injifannoo danuu galmeessisuu danda'ee jira. Haa ta'u malee injifannoo baay'een galmaa'ellee hanqinoonni tokko tokko keessattuu humnoota hawaasa bal'aa bifa wal fakkaatuun dammaqsuu fi hirmaachisuu irratti ni mul'ata. Hanqina kana furuuf haala itti hawaasa keenya bifa wal fakkaataan hiriirsinu gad fageenyaan beekuu qabna. Sochii keenya gad jabeessinee iddoolee mara dammaqsuutu nurra jiraata. Kana ta'uu baannaan ammoo humni hawaasa keenyaa gargar faca'uun kun turachuu imala injifannoo lamshaa'uu akeeka akkasumas deemsa dheeraa keessa kufaatiin qabsoo akka nu mudatu taasisa. Kanaaf hawaasa keenya fiinxaa gara fiinxaatti bifa wal fakkaataa fi si'aayina qabuun dammaqsinee qabsootti galchuun injifannoo keenya saffisiisuuf nu gargaara. Tooftaan hirmaannaa hawaasa guutuu gara qabsoo dabaluu nu dandeessisuu fi nu gargaaru keessaas inni lammataan hirmaannaa hawaasa bal'aa daran cimsuu. Namoota hawaasa bal'aa keessa jiraatanii fi amaloota salphaatti hawaasaan waliif galuu qaban kan hawaasa mariisisee amansiisuu danda'an kanneen qabeenyaa fi humna diinagdee qaban kan dhageettiin isaanii hawaasa biratti olaanaa ta'an hirmaachisuun gara qabsootti galchuun hirmaannaa isaanii roga maraan dabaluun dirqama. Manguddoota, dubartoota, dargaggoota, sheekota, luboota, qeesota, imaamotaa fi kan kana fakkaatan warra dhiigaan Oromoo ta'aniif miidhama Oromootiif quuqaman mara akkaataa itti gama warraaqsa qabsoo Oromoo bal'inaan fiduun danda'amu irratti bifa iccitaawaan hojjechuun gaariidha. Bu'uurri sabaa maatii waan ta'eef qabsoon sabaatis manarraa gad jalqabdi. Manaa manatti miseensota maatii irraa jalqabuun kan Oromoo ta'e marti gumaata qabsoo keessatti roga danda'uun akka hirmaatan taasisuun gaariidha. Yeroo ammaa namni tokko sadarkaa maatiitti kan hin baratiin waan jiru natti hin fakkaatu. Kanaaf namuu sadarkaa maatiitti mana isaanii keessatti abbaa fi haadha isaarraa jalqabuun maatii isaa kan umuriin deeggarsa qabsoo godhuu malu keessa jiran mara dhimma kana mariisisuuf amansiisuu qaba.
barbaachisummaa qabsoo Oromoo irratti ilaalcha isaanii gabbisuu, miidhaalee fi shira mootummaan wayyaanee guddise itti agarsiisuun onnachiisuuf danda'uu qaba. Tooftaan baay'een miidhaa diinaaf kan nu saaxilu ta'ullee maatiin tokko hangamuu yoo hammaate dabarsee alagaaf waliin kennu. Kanaaf tooftaa maatii ofirraa hojjechuu jalqabuun kun qaawwa balaa diinaatiif nu saaxilullee kan nurraa duuchudha. Kanaaf tooftaan kun qabsoo keenyaaf hedduu barbaachisa waan ta'eef itti fayyadamuu qabna. Warraaqsi Oromoo ji'oota 9 finiine kun kutaalee Oromiyaa harka caalu keessatti gaggeeffamaa turee fi jiru yoo ta'u, iddoolee muraasa keessatti ammoo ammallee riciceetu mul'ata. Yeroo ammaa garri tokko ka'ee garri kan riphisuun kun ammoo warraaqsa qabsoo uummanni Oromoo mirga isaatiif taasisaa jiru kan burjaajessuu fi humna gargar bittinneessu akkasumas sagalee keenya xiqqeessuun injifannoo guutuu silaa salphaatti gonfachuu dandeenyu nurraa fageessa. Kanaaf godinoota, aanota, magaalotaa fi gandoota fincilli keessatti ukkaamamee jiru irratti hojjechuun kaka'umsa keessatti uumuun tokko tokkoon ilmaan Oromoo roga hundaan bifa walfakkaataa fi si'aayina qabuun kakaasuun warraaqsaa firiirsinee Oromiyaa guutuu keessatti ibiddi diddaa akka waajijamu godhuun gaariidha. Qabxiin inni sadaffaa hawaasa Oromoo sadarkaa sadarkaan ijaaru. Hojii kamiyyuu keessatti warraaqsi qabsoo hawaasaa diigamee fi faca'aa qofaan deeggaramee galma barbaadamu san ga'uu ni danda'a jedhanii eeguun rakkisaadha. Akkuma bishaan guddaan yoo gargar faffaca'e kolloda galchuu hin dandeenye, kan hawaasni bal'aa fi guddaan fedhe yoo hin ijaaramne ta'e warraaqsi isaa hangamuu finiinus dhiibbaa gabrummaa gangalchee injifannoo barbaadu fiduu danda'u keessatti karaan itti dheerata. Yeroo fi bakka barbaadutti injifannoo fiduuf ammoo jaarmaa mataa walitti qabu qabaachuun dirqama. Karooraa fi sagantaa wayitaawaa hojiirra oolmaa mirkaneessuu baafachuun raawwii bu'aa hojichaas kan faana bu'u yoo hin qabaanne warraaqsi bittinnaa'insaaf qisaasamuun ni baay'ata. Kanaaf qisaasamaa fi dhibaa'insa injifannoo warraaqsa qabsoo keenyaa irratti amma mudachaa jiruu fi fuulduras nu qunnamuu malu kana hambisuuf ammoo karoora giddu galeessaa baafachuun barbaachisaadha. Yoo karoora hin qabaanne hojiin kamillee walitti fufinsaan adeemsa eeggachaa deemuu fi sirnaan hojjetamuu hin danda'u. Hojii mara karooraa fi sagantaan deeggaruuf ammoo ijaarsi hawaasaa tuttoo walitti qabu jiraachuu qaba jedheen na yaada. Jaarmiyaanni yoo hin jiraanne ammoo karoora baafachuus ta'e sagantaan hojiirra oolmaa karoorichaa eeganii bu'aa argamus madaaluun hin danda'amu. Keessattuu yeroo ammaa qabsoon Oromoo sadarkaa olaanaan finiinaa jira. Sadarkaa ammarra jiru kanatti dirqama karoora bal'aa fi hunda gaalessa adeemsa ammaan booda jiru tilmaamuuf warraaqsa kana haala ho'aa fi hunda hirmaachiseen itti fufuutu barbaachisaadha. Kanaaf warraaqsa keenya fuulduraa akka furguggifamu gochuuf deemsa warraaqsa keenya hordofuufis ta'e bu'aa argamu madaaluuf kan nu dandeessisu yoo jaarmiyaa qabaanne qofaa waan ta'eef karoora ijaarsa hawaasaa cimsuu baafachuun yeroo gabaabaatti hawaasa sadarkaa sadarkaan ijaaruun dirqama. Eenyutu ijaara jechuuf ammoo kanuma bayyanatee miidhaa saba isaarra gahaa jiru kan jibbu maraan kan ijaaramudha. Hawaasni hin ijaaramne wal dhageettii quba wal qabaatinsi isaa dhibaawwaadha. Kanaaf hiriyyummaa walitti dhiyeenyaa fi firummaaf ollummaan wal ijaaruun haa jalqabnu. Qabxiin inni arfaffaan jaarmiyaalee hawaasummaa adda addaa gara hawaasaatti galchuu. Akkuma beekamu hawaasni tokko sadarkaa adda addaatti haala jireenyaa hawaasummaa diinagdee addeeffataa amantaa fi siyaasuma isaa gaggeeffachaa jiraata. Keessattuu sabni Oromoo osoo sirni gadaa hin diigamiin dura ijaarsi isaa kan waan mara keessatti gaggeeffatu ture. Ijaarsi sirna gadaa kan sadarkaa umuriitiin adda qoqqoodamee jiru waan ta'eef silaa yeroo ammaa kana osoo jiraatee hedduu barbaachisa ture. Yeroo dur gaafa sirni gadaa qulqulluun turetti uummanni Oromoo guutuun amantaa, aadaa, siyaasa, bulchiinsaa fi jaarmiyaa kan kana fakkaatan mara iddoo tokkotti qabaachaa waan tureef diigamiinsi hagas mara hin hammaatu ture. Hawaasni ijaaramee jiru roga qabsoo fi warraaqsatti galchuufis nama hin rakkisu ture. Haa ta'u garuu har'a san marti sababa adda addaatiin waan buburraa'eef dhaabbileen hawaasummaa geengoo tokko keessa hin jiran. Sabni Oromoo yeroo ammaa amantaa, siyaasa, hawaasummaa fi diinagdee adda addaa keessa kan jiraatu ta'ullee ilaalchota biraa wal fakkaataa qabaachuu baatanis Oromummaa irratti ilaalcha walitti dhiyoo qabaachuun beekamaadha. Kanaaf kan Oromoo ta'e jaarmiyaa hawaasummaa diinagdee fi siyaasa fedhe keessa jiru haaluma keessa jiruun gama warraaqsa qabsoo Oromoo fiduun amma galma ga'iinsa keenya baay'ee saffisa. Jaarmiyaa waliin jireenya hawaasummaa gaggeeffatan keessaa humnaa fi dhageettii guddaa kan qaban kanneen akka afooshaa, waldoota amantii, gareelee hojii fi kan kana fakkaatan
gusa qabsoo akka ta'an mari'achiisuun deeggarsa isaan irraa barbaachisu roga hundaan akka godhan taasisuun barbaachisaadha. Ilmaan Oromoo waldaalee fi dhaabbilee amantaa, diinagdee, hawaasummaa keessa jiran mara gara qabsootti dabaluun humna warraaqsa keenyaa guddisuu qofaa osoo hin taane fuulduree Oromiyaatiif murteessaadha. Amantiin, ilaalchaa fi falaasamaan garaa gara taanus nuti ilmaan Oromoo dhiiga Oromummaatiin tokko. Dhiiga Oromummaa waliin qabnu kana bu'uura godhannee tokkummaan qabsoo Oromoo finiinsuun salphaatti injifannoo guddaa galmeessuu akka danda'amu diinatti agarsiisuu fi qaama gamtummaa Oromoo facaasuutti gammaduu mara haamilee cabsuun barbaachisaadha. Gama dhaabbilee amantaa waliin wal qabatee sochiin dhaabbanni amantaa garaa garaa barana godhan fakkeenya gaariidha. Keessattuu sochiin hawaasni Oromoo Musliimaa fi Kiristaanaa sabboonummaa fi adeemsa amantaa isaanii haala hin faallessineen naannolee muraasatti yeroo garaa garaa taasisan humna warraaqsaa ta'uun bu'aan galmeessise guddaadha. Muuxannooleen sochii akkanaa roga hundaatti babal'isuun dhaabbilee maraa qabsoof hirmaachisuun gaariidha. Qabxiin inni shanaffaa qaama mootummaa fi hayyoota Oromoo qabsootti makuu. Isaan keessaa tokko hojjettoota mootummaa yookaan siivil sarbaantii qabsootti fidu. Akkuma beekamu hojjettoonni manneen hojii mootummaa keessatti qacaramanii hojjetan humna mootummaa diddiiguu fi qabsoo hawaasaan godhamu finiinsuu keessatti shoora guddaa taphatu. Qabsoo hanga ammaa hawaasa Oromoon godhamaa turee fi bu'aa guddaa galmeessise kana keessattis gaheen hojjettoonni mootummaa sadarkaa gadiirraa hanga olitti gumaachanis baay'ee gaariidha. Odeeffannoo iccitaawaa dabarsanii kennuu irra jalqabee hanga ragaalee qaama bulchiinsa wayyaanee olaanaa baasu xalayaa qorumsa biyyoolessaa kutaa 12ffaa dabalatee odeeffannoo biraas aktivistoota yookaan Oromoo Pirootestiitiif kan dabarsaa turan qaamuu mootummaa kana keessaa akka hojjechaa jiran akka ta'e beekamaadha. Barsiisota, bakka bu'oota uummataa, ogeeyyii fayyaa, qaama seeraatii fi ogeeyyii ogummaa adda addaan mootummaa kana keessatti qacaramanii hojjechaa kan jiran ammas ta'ee fuuldurattis sirriitti Oromoo fi Oromiyaafis kan barbaachisan waan ta'eef maxxanfachuu, hariiroo jabaa fi hidhata cimaa waliin uumuun gumaacha isaanii akka dabalan taasisuun qooda qabsoo guddisuun humna mootummaa kana dhawwanii akka caaseffama isaa diigan gochuun gaariidha. Hirmaannaa sadarkaa gadiitti hanga qaama olaanaatti hojjettoonni mootummaa kun warraaqsa qabsoof taasisan kanarraa ka'uun wayyaaneen ragaa qabatamaa malee shakkii qofaan kumaatama hojiirraa ari'uun beekamaadha. Gara adeemsa qabsoo kanatti akka hin dhufnes uggura addaatiin daangaawwan jiran daangaaleen kun ammoo caccabuu qaba. Hojjettoota mootummaa fi ogeeyyota akkasumas caasaalee araddaa fi kaabinoota aanaa dabalatee hanga hooggantoota Oromiyaatti sabboontonni warraaqsa qabsoo keessaa kallattii fi kallattiin alas hirmaachaa turaniif ammas itti jiran haa jiraatan malee garuu muraasa. Keessattuu sadarkaa caasaalee gaditti kan wayyaaneen aangeffaman Oromiyaa keessatti Oromoo waan ta'aniif irratti hojjetan gara qabsoo fiduun ni danda'ama. Isaan kun of wallaaluunis ta'e hubannoo dhabuun kallattiin uummatarraa miidhaa geessisuu kan danda'an waan ta'eef irratti hojjetamnaan sababni warraaqsa qabsootiif tumsa hin taaneefi hin jiru. Gama biraatiin ammoo shakkii garaagaraan wayyaaneen hojjettoota sabboonummaa calaqqisanii fi gaaffii mirgaa gaafatan mara walitti qabanii akeekkachiisaa jirti. Innis haa akeekkachiisu, hojiirraas haa gaggeessu. Nuti gara qabsoo keenyaa fiduu danda'utti nurra jiraata. Hanga ammaa qaamni ga'umsaan irratti hojjetu waan hin jirreef bifa wal fakkaataa fi itti fufinsa qabuun gumaanni hojjettoonni kun qabsoof laatan hanga barbaadamuu sanii gadi. Kanaaf akka ofiitti amantummaan humna isaanii jabeeffatanii qabsoof wareegama barbaachisu kan falan godhuuf tinnisa yaadaa fi qalbii laachuun gaariidha. Inni lammataa ilmaan Oromoo qawwee hidhatanii wayyaanee tajaajilaa jiran gara warraaqsaatti fidu. Dhaloonni Oromoo ta'an kan humna waraanaa keessatti hirmaatanii qawwee alagaa baatanii mootummaa wayyaanee tajaajilaa jiran baay'eedha. Bakka guddaa fi olaanaa qulfii taatirra taa'uu hin baddi malee milishaa araddaa humna eeggataa humna furguggaatu poolisii Oromiyaa, poolisii addaa yookaan liyyuu poolisii, poolisii federaalaa, koree bittinneessaa, raayyaa ittisa biyyaa fi kan kana fakkaatan keessatti hirmaachuun shira wayyaaneen ilmaan Oromoo irratti bittinneessitu raawwachuuf kan ajajaman keessaa ilmaan Oromoo hin dhibaman. Muraasni isaanii shira wayyaanee kan didanii fi mormii ta'ullee humni ibidda harka qabuu fi qabsoo Oromoof murteessaa ta'e kun harki caalu sababa adda addaatiin tumsa alagaa ta'uun qabsoo teenyarraa daangawaanii jiru.
Gariin hubannaa dhabuun, gariin ammoo tarsiimoo sobaa dhuubee obaasee fudhachuun kan dhiibbaa ajajoota isaanii irraa itti godhamuun, gariin maal na dhibee fi dantaa dhabummaan golgamanii quuqama sabummaa keessaa ba'uun, gariin ammoo ega takka taanee tarsiimoo alagaatiin injifatamnee warraaqsi qabsoo Oromoo kunis nuun fudhatu shakkii jedhuun xaxamanii warraaqsarraa moggaa dhaabbachaa jiran. Isaan kanaa fi kan kana fakkaatan warra humna dhabuun qawwee harkaa qaban gara saba isaanii deebisanii jiran kana irratti hojjechuun afaan qawwee gara diinaa akka deebisan ta'uu baannaan ilmaan sabaa irratti osoo hin ta'in akka lafaatti gad qaban gochuun dirqama. Iddoo tokko tokkotti sabboontonni Oromoo poolisii Oromiyaa fi federaala keessa jiran afaan qawwee gara diinaatti deebisuu baatan illee ajaja wayyaaniitiin rasaasa obboleewwan isaanii irratti dhukaasu. Lubbuu qeerroo hedduu baraaranii hojii gaarii hojjetaniis jiru. Haa ta'u malee sababa kanarraa ka'uun ijoollee Oromoo hojii irraa dhaabuun waraana Agaazii jedhamu humna amanamaa wayyaanii kan ijoollee Tigraay qofarraa ijaaramee fi waardiyaa TPLF fi Oromiyaatti bobbaase mootummaan. Oromiyaan egaa humna waraanaa kana jalatti buluuf dirqamtee booda ilmaan Oromoo irratti daguggaan sanyii hamaa raawwachuun lubbuu Oromoota qulqulluu 500 ol mancaasani. Kanaaf nuti immoo ilmaan Oromoo qawwee alagaa baachuun kana daran irratti hojjechuun nu barbaachisa. Oromoo ta'anii kan qawwee alagaa harkaa qaban kun yoo irratti hojjetan sabboonummaa isaanii guddisaniif sababni gara keenyatti hin deebineef tokkollee hin jiru. Jarri kun yoo gara keenya deebi'an warraaqsa ammaa qofaaf osoo hin taane abdii fuulduraatiif illee akka nu barbaachisan beekuun salphaadha. Kanaafis nutis bifa tarsiimoowaa fi siyaasawwan balbala keenya banaa gochuun isaan ofitti harkisuu qabna. Keessattuu sabboontota dirqiin baatanii jiran kanaan hariiroon walquba qabeenya keenyaa cimsuun hin hammaatu. Inni sadaffaa fi xumuraa hayyoota Oromoo baay'inaan qabsootti fidu. Qabsoon hayyoota saba of hin dabalannee gaaga'ama baay'eetti. Gama biraatiin beektonni saba keessaa ba'anii fi roga barbaachisuun tinnisa yaadaa fi qalbii yoo hin gumaachine qabsoon tirachuu qofa osoo hin taane injifannoonis ni qancarti. Keessattuu ammoo hayyoonni keenya beektonni Oromoo irraa ba'an durii hanga ammaa qabsoo irraa moggaa dhaabbatanii akkuma qaama biraa mudhii qabatanii qabsoo sabaa akka diraamaatti daawwatu. Kun ammoo gaarii miti. Hubadhaa. Hayyoota hunda jechuu koo miti. Harka caalu jechuu kiyya malee. Oromoon hayyoota hin dhabne. Hayyoota saba danuu qaba. Hayyoonni Oromoo gurguddaa fi ciccimoon addunyaafuu ga'u kan biyya keessaas ta'e biyyoota alaa jiraatan harki caalu garuu saba quba hin qaban. Yoon jedhe soba natti hin fakkaatu. Wallaalaan itti kolfee beekaan beekumsaan nu fura jedhe Dr. Alii Birraan walaloo Dr. Gammachuun barreesseen. Dhugaadha. Kan beekumsaan saba furuu danda'u beekaadha. Garuu beektonni keenya kan giingoo warraaqsa Oromoo keessa jiran lakkoofsa qubaati. Kanaaf malli rakkoon hayyoota keenya baay'ee durii hanga ammaa qabsoo irraa moggaatti dhibee isaaniitu nurraa qorrifate moo nutu jalaa deemuu dide laata jennee of gaafachuutu nurra jiraata. Akeeka keenya fuulduraatiifis ta'e warraaqsa qabsoo keenya har'aatiif hayyoonni keenya nu barbaachisan. Isaan furtuu furmaata rakkoo maraati. Beektonni keenya qoricha dhibeewwan keenyaati. Doktoroota wal'aansa keessoo Oromooti. Hanguma isaan nu irraa qorrifatan injifannoon keenyas fagaachaa deemti. Hanguma nuti isaan maxxanfachuu barbaannu isaanis nutti maxxanuuf fedhii qabaachuun barbaachisaadha. Kanaafuu nutis isaanitti siiqnee mala rakkoo keenyatti furannu baafannee hayyoota keenya haa iyyaafannu. Hayyoonni keenya ammoo akka qaama sadaffaatti qabsoo Oromoo irraa hundarratti bahanii daawwachuu osoo hin taane saba isaanii kan gabrummaan waggaa danuu mudhirsite kanaaf dafanii falalaachuuf qophaa'oo ta'uu qaban. Uummata bal'aa cittoon gabrummaa burjaajessite kanaaf qoricha bilisummaa barbaaduu qaban. Iyyaafannaa qaama biraarraa eeggachuu osoo hin taane affeerraa jaarmiyoota siyaasaarraa osoo hin kajeelle saba kanaaf qareeyyii ijoo ta'uun hubatanii iyyeensa keenyaaf dirmachuu qaban. Nutis kabajaa fi tajaajila isaaniin malu laachuufiin nurraa eegama. Nurraa dhiyeessan jennee hayyoota keenya komachuu fi irraa fagaachuu osoo hin taane haasofnee dhidhiibnee coba beekumsa isaanii irraa conachuu qabna. Yoo qaawwanuu fi hayyoota keenya jidduun qilleensa nutti naqu kana hin duuchine yoomillee bohaara bilisummaa argannee hawwii keenya dhugoomsuu hin dandeenyu. Nuti dhaloonni qubee kunis ni beeyne taanaan xiqqeeffannee hayyoota keenya irratti xiyyeeffannee waan beekan irraa gudunfachuuf qandii keenya bal'ifachuutu nurraa eegama. Sabni hayyuu isaa hin qabanne
kan beekaa isaarraa hin baranne, kan goota isaa jala hin deemne, kan eenyummaa isaa hin kabajne, kan wallaalaa isaa hin barsiifne, kan gowwaa isaa hin gorfanne yoomillee saba injifatu hin ta'u. Sabni wal hin qabne daandii jireenyarraa imalee amma hin xumuru deemee bakka hin ga'u. Osoo walakkaa karaa hin geenye meelatee karaatti hafa waan ta'eef hayyoonni keenyas haa dirmatani. Nutis hayyoota keenya qabsoof haa dirmachiifnu. Har'aaf hangan ergan jedhee waan hafe kutaa itti aanu keessatti eeggadha. Horaa bulaa. Waanan godhin beeku loona jagaatti maaliif na daagatte dhabniyya warri gadoogaati maqaa na jijjiirsiisi. La padanganate Okusistan Sama najete Oromiyanin bosti La padanganate Okutale gadu Sama najete Sabam tuatiku, buina yoto, aku siwana, bina erki, usanira ana, sayede bote, wana nyadu sade. Tu jale Isan kesa darbe Usul punjiru Madang dikiraku Kunjimni gato Kunjimni batu Kunjimni gato Tinggalku Enggak terjadi lomi Utal tenggak patani Utal tenggak patani Ada orman samante Desirate Boy tenggak patani Boy tenggak patina Jain of Galadabi Garatu lagu bata Dirinya dunia gana Akamu menilata Kan kuda birakata Wali kufi busaka Bujang darbomu kuni Akamu menilata Sifatu buta buta Bujang dalami taka Meginya kuni mali Malu mamlu samata Yomu magalata Ila bihalatina Jalatin umati Yorumegu awalsa
Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan guyyaa har'aa qabannee isinii dhiyaanne kanumaan goolabna. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jecha sagantaa keenya guyyaa biroon hamma walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.